Udah turre bara cirati. Murtiin gosa tan wali qabatee qara uttiin jira mallaqa waliin naa qabaajeen murtiin bikka gosa aruusa isaa obboleeyyan isaa gosa isaatii fi hawaasa keessaa dhalate bal'aa dhooffatee mataa ifiitiin godhata biroo maal haasoo taate murtiin akka dhiiraa deema ijoollee xixiqqoon hundi maqaa murtii dhaattee feemasuu feetiinoo. Dhugaadha namni tokko bakka karaa ittiin nama qeequu barbaada siigalee asirratti murtiin nama jabaadha hawaasa Oromoo hundaa beeka muushi nama kutaan tokko bichaa beeku miti. Moomuunsa fuulduraaf jabina agarsiisa malee moohamee boo'u miti murtiin nama edda hogguu geemii sana dangalan hoflaa taphaan giifti duree isaas baafatee bas waan ajaa'iba chaalenjii ajaa'ibaa takkaan sapiraayiz ajaa'iba hawaasa Oromoo kana wallaahi edda siin dinqisiifadhe sigalee yeroo tokko namni tokko bas guyyaa edaa san siifiin kudheedaan silaa tokko taate gabbaatee kutaa arrabsitaa. Anu lain cufee amiti hawaasa Oromoo bal'aan keessaa dhaladhe akka Harargeettis hawaasni nan keessaa ba'e tokko bakka bu'ee namni dandaqe tokko bakka bu'ee deemta badhu kanaan jeen jiru geema murtii taphate taphatuun baalagummaa yoo ta'e baalagummaa murtii mo'amuu yoo ta'e kadhuunfaa murtii gosti nan bakka bu'ee deemin jiru gosi jalattis hin dhokon gosaanis hin deemu gosti hundi tiyya akka Harargeetti amma yoo fudhanne gosa sadii jira bakka kana akka sirriitti adanaa baafattaniif umbannaa bareento qalloo bareento murawwaa bareento sadeen tanaa jira warri sadeen kun Harargee keessatti lafee foon dhiiga obboleessa warri as keessaa waa shaqqalatu kana yala gudaa kana yala dhiibaa kana yala fuudhee as dhiibaa kuni wanni akkasii faashinii biraa dabreeti warri waa shaqqalatu sulleen dhabeeti hafe sigalee akkuma dhiyoon tana gurbaan kun maallaqa keenya deebisi no ati wanni waa dambeetu jaanii sangartee واحد دون ناس النت ابن بيته اسمه قرر مالله خني دي بيسكونوا اتي جورناليستي في جورناليزمي ودم بيتو نمانجان سفات وفبودر ورغوس يلا ديم مرتين اكنا هو بتني في غوستين سدين سنيا مسنا رجع خيستي انا لفي فوني في ايغا لفي فوني في دينا دبه انجراتو والملس سوتشين كابو انا كستنجرات انا يچرا كس سدين راو اك اوروموت اني اوروموت إنه هو الثاني غوستينا والكبير كابون جرو غوسان هنديمو أورمومات يان هنديما بكينا نتاعنا مسون it is just like game أنا أمتي فرنسي في سبيوتا مثلا فرنسي موامتي سبين جفتة الله كجيم أكون كالدنيا ما الله كاهتباسته الدنيا غوتون تيسدا وتسون you know فاخيانين بكساني تاكمي I will try hagan tabajuk abu tabadde jala khabajala karstan askasa budumma hedduna kajrufi enyo akka khufati namati hawo an bar obaleyan ki yanara tadka badiya kuma tamatan qas jiran akka bahani akka khiyam mullatani fi nawi goda bar khana gizen joma khana amnan goni ni fosonten hina fa kana man kamne ko fesni ibsuna an namana ratikati fi nagajru hunda bihe akka mullatun barbad akka gargaramo akka kharam mijatu akka dala gatu akka hajan ko utamtu haja fajin dalota kana akka gutamtu fin wanin dan daunda goda baran istina matin taw khana fi namas ni amana gara khiyar rain nama amanan na akana hubatani hunda fute enyo akka gasti sanira namota gabuse warranan giftarota jelal sanumal nanjan ni beita giftarota ke olgalchi jalal giftarota ke olgalchi ti nanjan ani bakharti beita ni tiktok afli ara giftarota ke olgalchi ti warra giftarota duran du biste jirtu jalate olgalchi egasi namni to isaan follow ha godu la bakhana le nakaba dasriti ani jirtani warri jirtan olgalchi ko namni isaan follow ha godu samboda game egaltan anjan tole jeetin namota kana gabuse giftarota olgalchi giftarota olgare kana warri monitor qabu hundi isaan mal gode block akka isaan mana kan deebi'ani argunan deenya godhan ambaafachuudhaaf olgalchi jechaa turan akkuma sanuu adda ambaafachuuf jechaa turan dubbiin yeroo san adda ambaafachuu fi chaalenjiin isa kan uumame adda ambaafatanii block godhu fi qaayat siin galu adda ambaafatanii murtiin nama waan kaleessa dhufuuf dura chilaanii argu shit Sinigalee nama an beekaa hin dubbaddu akkana godhan sanna godhan namarraa isin kafaladhuan hagumaan gaarii tahuunan gaarii tahaa deema by the way osoo waan gaarii waan mucaan sun koyina meeqa harkatu koyina miliyoonni sadii meeqa akka ta'u nin beeka wallaahi dachaa san meeqaattu naa ta'a obboleeyyan kiyya akka mamma shurrubbee kana faas na bira dawwalanii warra na barbaade lakkii boon dhufaanumaan barbaadu dawwalanii cidharra jirtaa kanarra jirtaa kottu nutu si jira osoo nuti jirrumoo abu wallahi waa takka irratti hin dhagaamne an gammachuu biraa keessaa jira lakkii boqotu imagine lala waan narra dalagamaa ture haga kanan na sudaata jechuun namni gisa sudaate amma fakkeenyaaf in fact yoo dhugaa dubbanne warri paartii biyya bulchitu gaggeessu gisee hedduu ilaaltanii jiraatan
nama sodaatan qaban akkuma laalanii waa'ee ishuu poolitikaa Oromoo kana keessatti nama sodaatan qaban ijoolleen miidiyaatis murtii akkasii sodaatti. Obboleeyyanummaa keenya guddaa fi xiqqaa kan fooloorsii qabus kan maalii qabus kaasirraa geemaan jiraatanis hundi isaanii murtii ni sodaatan maaliif hawaasa kanaa wajji walitti dhiheenya qaba baadiyyaa magaalatti. Meebii giiftarootaan wal beekuu annamni an beeku hedduun ijoollee teenya ta baadiyyaa jirtu akka kiyyaa akka amma eenyu jee kan inni isin hin himne warra baadiyyaa keessa waliin jiraan nuun beekaa. Sigaleemi obboleeyyan gaarii garuu lafarraa hin qaba karaa bira shaayidaa kagarteemi bikkaan an barbaadetti ati kanaatu sii mala naan jiru gadda xiqqoo harkuun barbaade ammaa kanaa xiqqoo miira keessa galeetiin isin ibse malee eenyu akka waan san godhee fi haasa diinaa siif hin deebi'a. Takkaan dubbata. Murtiin tololtummaa hojjetu irratti yookaan waa inni hojjetu irratti mana isaa keessaan jira osoo hin jenne wallaahi gizee ijoollee gargaaruu yookaan ijoollee baadiyyaa jirtu haa ta'u ijoollee akkaataatti Ijoollee qacaree lafaa ol deemtu gartee barbaadanii fidanii miidiyaa irratti gargaarsanii namni mana baadiyyaa lafaa baatee murtii qofa. Kana wayii wal sobnaa warri jala jirtan warri gubbaa jirtan illee. Yes. Namni kun sadarkaa kanatti gartee hojiin inni gartee geema kana dura hojjetee hoo waan dhalootaaf faayidaa qaba waan dhaloota jala ol deemuufillee bu'aa qabaate hanqa guyyaa hojiin asirra dhufnee ammoo murtiin gadda qaba jee gartee xiqqoo namni yaadu yoo jiraate jechuudha. Saayibboonnummaan keenya warrumaan gisee taa'aa waadduu wajjinaa so'inu sanuu as gubbaa irratti nama waliin jennee murtiin gadda keessa jira jee namni yaadu yoo jiraate wallaahi beeyladaa ceetaa hedduutu isaan san irra wayya. Murtiin maaliif hin gaddin sababa lamaa dhisnee kaa. Takkaffaa irratti murtiin waan gartee warri kanaan dura geema taphate walitti argate caalaa argate ta'a. Kalamadaa ammoo guyyaa gammachuu isaati haadha mana isaati wajjin jira. Sadaffaa qaba yoonumaa sadaffaa obboleeyyan isaa nuutu bira jiraa jaanii qoma raawwatanii dhufanii dachaa waan gartee kooyinaas gubbaa san ijoolleen kaashee harkarra keesseera. Maaltu jiraa osii ol akkamitti murtii bira namni gadda barbaadaa'u. Nutummaan akkamitti murtii bira dhufnee waa'ee gaddaa haasa'uu dandeenyaa jechuudha kanaafuu. Sanii fi raatee san fudhadhaadhaa. Murtiin gifti duree isaa kan hokkan tarfattu nu laalaa jirti na fakkaata. I don't know. Yoo nama biraa atelleedha. Dhiifama. Laakaa ifachiiste amma. Akkasii raatee isa fudhadhaa adeeroo. maashii teenya. Laabara dinaa wal dubbii ati jette kanarratti amma namni tokko yoo rakkataan tokko isaan bira dhaqee hafalii bar hafalan malee namni siif hin beeksisu barni beektaa akka akkas ta'e. 50% dha anuwar galatoo birgwaa keeti 50% dha yaa. Akkasii gifti dureen faas baatee sarpiraayiz akka nu gootu. Gift dura miti bara obbaleettiidha tuni. Sorry. As baatee mul'annee adiifama kaa nuuf fakkaatteetiiti. Isinis dhufte inshaallah eegu jirra. Diinooles miti. Abshir qaalii teenya ayyee. Tiisii eeguuf akka taa'u jirra barmee duba. Amma isaanii agarsiisu qaba nama huccuu aadaa fi kaayaniitti wal Akkasi beeksisan kun kaayanii. akkasi marahaa keenya nu barachiisa amma billaalee. as bahaa Namni jiru jennaan akka uffadhaati. nu fula. Yaa. Salaamaleykum. Waalaikum salaam. Hai, lakka hanu kaadhamu namni kun. Hanu kaa lakka harfa nu laalaa ture dhokotee. Siin dubbisa jeetii naa qabu turtanii moo gad dhaabbate. Bara miira keessa jirraa tabiraa keessa jirraa warri isaa wal nama dhageenyaa mitiiti. Haasa'u jirta jeetii bira ammoo gadi irraa deema. Nagaa. Nagaa wallaahi ni ta'e. Nagaa ni ta'e. Dinaa ol maal seete? Namni tokko siddilaa'ee gaafati fiddileessitee hawaasa bal'aa keessaa fiddileessitee muudeetara kee kannitee fi ati nama kiyyaa waan kana tajaajili jetteeni maalti qoree horofa keessaa guusitte wanni kanarra qalbii nama cabsitaan jirtu beekadhu. Sigalee warroottan eedaan tana guddina dhageettii murti guutoo jibbuudhaaf murti guutoo silaa eda nama kum dhibba takkaaf wahii daawwate sanumaa'u wallaahi sanuu awwa maal jeetiin hima. Nama kuma dhibbaa takkaaf daawwachuu sanuu. Rikoordii takka arsunu rikoordii takka Rikoordii takka feemasoonni gurguddaan dur dabran ammallee kan jiran hedduu takka hamilee cabanii jiran. Sigalee
أو والله وأنت كتب قوي هذا ربي قرية تما خيسان متنو مين تخرتني Haasinni qaama mucaa kana sadii haa hedduu roga hundaa mucaa kana gaqqabuuf hedduu tattaafatan roga hundaa beekatu atilaal wanni takka buu tasharii takka gosu dhufte duubaan khayriin akka dhuftus beek. dhaloonni keenya sanuu keessaafu dhaloota bahabiiftu oromoo kutaa kudha tokko keessaa mucaan kun oromoo kutaa kudha tokkooti beeka oromoon kutaa takkaan beektu beekadha kutaa kudha tokkooti beeka garuu dhaloonni keenya kan bahabiiftu kun kufaatii namaatiif hedduu gammachuu qaba bas negatiifa namaa barbaadaa deeman. Maal kiyyaa rodiyaan kiyyaa dhugaa waan namni dubbatu jirta amma gartee jeneraal Maama Shurrubbeedhaa nu seerate beektaa gammachuu jirraatiiti. Gartee guyyaa aruuza murtii guutooti gartee asii du'aa godhu jirraatiiti waan gurraaf hin tolle takka takka gartee osoo narraa xiqqeessan jennu seerate reefu. Dhugaa isaati hayyuudha mucaan kun murtii waan jechuun. Maama Shurrubbee biratti harkaanfannu. La yaaboo galatoome ulfaadhu gaayitiiti warri jala jirtaniis gaa'arra dabaala murtii guutoo jirra. Dabaala murtii guutoo jirra hundi keessanuu mabruuk ja'anii dumaashiidhaas gana fidee as baasaa sarpiraayiziin isaa gartee iddaan hin cinne yee gammachuma teessan gartee walitti dhaabaatee oofaa malee waa takka wanti haasaa waan jirtu haasida qabaachuun ammoo gaarii biyya lafaa taatatti namni yoo haasida hin qabaanne naman ta'u. Haasinni kee akka gartee namni si jaalatu dachaadhaan jaalaltii namni sii qabu sii dabaltu sii taasisa. Maammee kiyya eedaa. Dhiirtee haa jira. Hedduu akkasitti duraas nan dinqine durallee irraa dubbachuu rakkanne boodallee irraa dubbachuu rakkanne hanqaan danda'utti gartee waanumaan godhuu qabu qofaan gartee yaadaa ture takkitti isaanillee gartee godhee ammoo namoonni hedduun gartee murtiin kanaan booda hoggaa nama wajjin dhaabbatu hoggaa nama wajjin sirbu bakka sirbu kana asiin booda addaan baafata. Miidiyaa kana gubbaarra ilaa warra followerra miliyoona qabanirraa kaasee ilaa gartee warra xiqqaa amma lafa alqaa jiru hundi isaaniiti gartee amala waraabessaa qabdu hundi siitu waraabessi deebi'eeti mataa isaaf nyaata. Feemasoonni keenyaas irra guddaa isaanii akkasi. Gaafa gammachuu obboleessa keetii gammadiif gadda obboleessa keetii irratti because gufuu natti ta'uu dhabuu kee qofaaf haga dandeessetti waan gaarii naa hawwuu kan kee qofaaf obboleessa kee murtii guutoon galatoomi siin ji'ee jiraa jaatti naa hima. Aboo galatoomi waan takkittii tana gartee ani waan siraa gammadeef hin qabu. Bakka tana jechuu gadi murtii namoota hedduu gartee kaan Hamzaa fittees qabee kaan Siichi qabee kaan waan hedduu akka ture siifi Hamzaan obboleeyyanii sigalee nama adda addaa takkaati nama namni isin tumsuu miti yoo walitti himu feetan afaanii walitti himtanii
Even harkaan illee wal qofeetan isinii daaddaadha. Namnummaan isin cinaa deemee gartee harka dha'uu barbaadu tokko illee hin jirtu. Kolkolee harka dhadhooytu ammoo jechuma lamaan kanaan bishaan jalee haastee haala qee bakka Hamzaa jitee asirra dhufee si wajjin raasaa fudhachuu akkuma duraan itti ni danda'a. Sigalee lolli as gubbaarraa kun lola jibbansaa warra godhee oofuutu jira. Saniif inni illee naa galatoomu. Warri kaanis akkasumatti riikardii isaanii galmeeffatanii jiran. Katoltuun galmeeffatee kaamtuun galmeeffatee. Taakkas yaadee yeroo asin abdii bakka dhagayaan dhufte dubbadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا قالنا يا جماعة ما شاء الله بارك الله لكم وجمع بينكم في الخير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دندتي ميتا كجارك أو دبي سكندي تجي جتا أبا في أول أني وجت سيفين كابوساني في ما شاء الله دماشي بقنا تلفه بقنا تلفه بقى ويا جنبتشو خلقي سني أسمانو هورا بولا دينان بقى جرات أكسمت تيجت فيديو وانا ما خنا في السجال شو دي بيجن أني سجال شبيت عندي ناولي أنا متي وانا ما خنا في السجال شو دي بقى نلا الرامي ديناول يروني رام شو ده تنو جلفات ربيت أمانيا تنو يا ما شاء الله ما شاء الله يدون جمده ورابين أركوت واني انتوري سجنتا ديمو تلتسيمت انتوري علي أحمد أرانتنا غير إثيوبيا با إسا وجه توري نجي سني في ميديا حركة خيجرا اتبيتا أمني أورومو فكينيا في مكا أورومو في مكا أكي إثيوبيا تلي فيوي نما كوما إبا في دي جمي سدي أول ريكاردين حركة خيجر متاول قبل أنا سيما أمو أتدوانو نمك أبين يابدن تاك أبدوميك أنا سيما ناسي بيا خلي أمة أوروموتيف جراتو جرتا أمة أوروموتيف سغالي تاتي نمني أمة أوروموتيف سغالي تو يرو هدو قام إفي بربادو أكا إسان بربادن سوان سيغورو بربادنيف آتي أرلي سكندتيس توبيكا سنفيدي دماشي كتفاتو نور إني أسباتون كي الدون سيجمدي الدون سين أكملين سر سيدين كتفادي خنج على ديمون لنديسا تبيتا سنجا فامي ديادو فامي بابيلا أولغلتي فامي لبابيلا تكويا السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو ما مودي ترني ما نبغى صبر سكانيا في جمع جودي فنا مرتي. Sigal cee bara eenyu si buuse haa faamii kiyya. Anaa sigal cee bara namni biroo bilbilameetiin kute. Ati nagal cee nama biraan na buuse is okay. Murtiin ejar sabar gurbaan mashallah baga gammadee mootee jirta. Nuti warri khalee cubbuu nurra dalagan ollis nu baasuu didanii warri wadeetira qabu. Kaisaan waywaannee falmatattis bilbilaanni jenne kaardii nu bituu didee dumaashii fi isaafis leenca takka takka kaashiidhaaniin kanna yoo rabbi jee dhaga'ama. Akkana haa leenca kiyya faamii kiyya. أنا دقيقة. Murtiin nu jabaadha baga gammaddee intala shanyii gootaa fuudhee Akkana laala. intala warra Sheekh Bakrii Safaloo fuudhee Maashaallah. Faamii kiyya warri isaafoo. فاهمين أقولي دي Faamiin bara injiinar biyyaadhaa bara faamii na jira keenya faayileeta. isinii gammannee jira obboleessa keenya Yaasiin galatoomii thank you very much. jiraadha waan gosa sannaa godha Waaw faamii. Kanaafuu agartee nama akka halee itti jalaa akka halee itti jalaa galatoomii nuti hogguu manni keenya ergannee seenuu dadhabnus gisee feeni seenu humnaan hin seene amma kuno naga busnaan aareen kun takka takka barreeffadheetiin ol seen yoo nati deeqa isaanii silkiin taanarraa WhatsAppidhaan anumaaf monitora namni qabu anumaaf viidiyoon fi namni asirra jirra kan monitora qabu hin jiru. Okay, maybe my network qabu hin jiru. network mana buuse tahaa is okay. Akkasii Yaasiin keenya baga nagaa nu dhufte thank you very much. Awwa du'aa godhaaf gaa jara ruuzaa kana
isaanirraayis du'aayii fudhachuu qabna. Du'aayiin isaanii ni qeebalamti beektaa amma. Gurbaan laale edumaa ari'uusa seenee akka ifee dhufe gurraacha keenya ka jennu san amma duruu daalachaa dhufe. Naa akkasii. ol keetti bishaan dhuga jee qeebeetti hayi maal bishaan ol kaataa mitaa ijaa'ibni bishaan itti fidan kunoo laalaa ijaabar. Welcome to the group jennee jirra gaa baga nagaan dhufte. Akkasii murtii keenya. Asumaanuu ammallee namni keenya sappoortii wal godhuu danda'uudha qaba. Waan gaarii irratti wal cinaa dhaabbachuu aadaa godhachuudha qaba. Falmataan akka Itoophiyaatti akka saba Oromootti he is number one follower. Deemaa voot godhaaf teelebiriidhaan warri biyya keessa jirtan warri ala jirtan peepaaliidhaan sadarkaa lammaffaarra jira viidiyoo takka dalageetiin ture kalumaan agaree dalagaan bizii ture dalagaa fi bakka biraa jira murtii nambara keessaanii si erga waasaappii biraatiin harkaa qaba ka duraanii kutee jira silkiin irraa badee so inshaallah akkasii ta tiktaak immoo murreen godha siifi dumaashiifuu jechuudha. Waan biraan jiru faamilii naa galateeffadha. Faamiliin asii namni kuma sadii waazirtan faamilii naa galateeffadha. Akkasii obboleessa kiyya kanaafuu carraa nama biraatiif kanni galatoomii ambaasaadara gurbaan ni danda'a. Kanaafuu maamti namni dhiibbaa haa godhu it's okay. Ati suma cimsaa deema. That's what I can say. That's it is. Intala bareedduu san fidee kalee asirra surprise godhe maal barbaadda. Geemni baramaa it's okay. Anytime you can play. Fudhatee waan fudhatee galeen kanaafuu akkasii galatoomaa jennaan asumaanuu dumaashiidhaanis baga rabbi si jaaree si gammannee jirra bultii khayrii qabdu horaa bulaa jennaan gaa'oo obboleessirra guddaa kana namoo gorsaa du'aa illee nan galma beeku. Thank you. Baga gammaddeen jaan jeetiin eessa kutee abo gammachuu inumaa gammachuudhaan gammachuu biraan nuyi deebar. Udaan bilbilaa itti bu'ee jiraan seeraa kun deebi'a. Baga gammaddan isilleen diinaan. Baga walumaanuu gammannee. Baga walumaanuu gammannee. Tuqeessanuu baga gammannee. Gammachuun guddoon ta dumaashii tana na gammachiisa yoo isaa baalaan ammoo. Tun nama hunda gammachiisa qofaa miti gammachuun murtii gammachuu Oromoo guutuuti nama Oromoo guutuu gammadee murtii guutuufi murtii guutuun sagalee hawaasaati malee sagalee dhuunfaati miti gammachuun murtii gammachuu Oromoo kutaa ol tokkooti. Sanumaafuu baga gammaddan Oromoo guutuu baga gammannee obboleessa keenya baga gammaddee siifi dumaashiin teenyaas horaa bulaa deebanaa aarrii waliin filadhaadha ilmaa ilmoota isin harkaa biraazar. Allahu amin wallahi na galatoma fami hiya awani sinjo magara bisin milkaizo supporter yero marau biya kesa tae biya kale jirate gafa Canada demtu gafa Nigeria jirtu fami sini muda ko pelesa khiya inni warra babile star jani ni engineer tiyarati like naya osona ma situanu ndi wahi mamute namni gocha pelesa ni mu gafa makhina na raga chamte makhina namni adali seisa gafa waan dira takka keessa ande mucaa kun ani bicha isiniin mu ammallee waan inni jedhe geessanii jettan isin thank you qofana jawaa bira ka godhuu danda'e yarte akka kiyya bu'aati thank you raga diina Allah galateeffadhu mucaa kana waan biraan jiru It's okay brother. Always olle kara biraa jiran sa galatoomi zingen faame hedduu takka galatoomi Ya galatoma hundi keessanuu thank you very much. Bara kana obboleeyyoo walii gammaduma wanni biraan jirtu kanuma bara gammachuu namni keessi qulqulluu ta'e hunda namaaf gammachuudha qaba. dhiifama faamii kiyya asriidhaan salaatuudha akkasitti biraa deemne isin dhageeraan turre galatoomi ulfaadhoo faamii kiyya ati gaachana hunda keenyaati
ilmaan Oromoo hundinuu gartee ati siif wal qixaa namni ati gartee bira dhaabbatin hin jiru tokkoon keenya namni sirraa gartee galata hin qabne hin jiru. Rabbiin galatooma siinaa jiru faamiin kun maqaan ika xiyyaaraati jara keenya nama jabaa gartee nuti akka Itoophiyaatti qabnu addunyaa tana biyyoota adda addaa irra deemee gartee hojjeta. Xiyyaaraa samiirra deemu gurguddaa kana jechuudha. Akkasii faamii kana galatoomfadhaa warri foloo irraa qaban illee foloo godhaadhaa dhiira kana hedduu tana qabna gartee murtii dhiira kana tanaatti duuba jira. Gammachuu murtii dhiira kana hedduu tanaatu argamee jabduu tana. Akkasitti murtii xiyyaara deebinee illee baa gammaddee dhiirti kana hedduu jira. Namoota biraallee gartee duraa qabbuunee haa ol babaasu nama hedduu jira kaas jira gartee ol boofadhu. Faamii xiyyaa naa jiraadhu. Goota laal. Thank you. Osmaanis maamiinis ruudeenis ijoolluma keenya jirru abbaa feete gabbuusiiti namoota galchuu barbaaddu galchi yaada irraa akka faamii obboleeyyan keenya garteeme. Faamii. Follow Si godheetiin jira. Hayyee nagaa jiraadha. Shurubbii riyaadilleen shurubbii booluun adeemsifis. Nama si tole. Firoo himaad wagana ga'aan dhufte kabajamoo dhiyaadhu. Fayyaadha.